guddaan an gaaffii nan qabu immoo abbaan manaa ishee Joosiin kan jalaa du'ee haadha manaadha. Haadha manaa isaatu jalaa du'e. Kan ishee duukaa jireenya dabarse jalaa du'e. Isatu iyyuu haqa ishee barbaachuu qaba malee owwaalee manatti deebi'uu qaba miti. Akka gurraa qabnuuni simaa baloo irraa haasofna yoo ta'e gaggabee mana yaalaa galee ture jedhan engadda. Achi immoo iddoo waalshaatti suuraa isaa argineerra. Iddas immoo maatii bira akka jiru quba qabnaa jechaadha. Idda ol deebi'eetii booda garuu qaama seeraatti dhaqee beeksisuun sammuu hidhaa sammuu isaa jalaati ba'uudhaan jedha akka obboleettii tokkotti gaafan isatti. Gaafa namoonni akkas isiniin jedhanii haadha manaaf abbaa mana gargar baasuu yookiin namni gidduu haasa'u miti. Namni du'ee tokko dhagaan akka nama ka'ee fiiguutti dhagaa tuulame agartaniitu awwaalcha boonii irratti. Dhagaa hedduu tuulamee jira beektu akka nama kaatee isheen kaattuu qabattee batattistu akka kana dhagaan kun nurra ta'a beektu. Dhugaa keenyarra, rakkina keenyarra, gadadoo keenyarra akkasiin ta'a. Kan mucaa kanaa kan baay'ee na gaddisiisee akka dhaabbadhuuf na godhee an mucaa kanaa wajjin gaaf tokko sobee na duukaa softee beektiin dhugaa waaqayyoo na duukaa softee beektu. Komentii guyyaa lama congratulation kan jedhuu fi waaqayyo siyaa eebbisu jedhee faarfannaa isheen boo'aa wanta hojjettu tokko irratti godheera komentii. Kana caalaa hin beeku mucaa kana. Isinii galee an dhugaa isaadha kan hin dubbanne. Akka namummaatti garuu shamarran gaafa isaan waan tokko ta'anii haqa shamarranii balleessuu irratti iddoo guddaa fudhanna beektu. Eenyu fudhata dhiira caalaa shamarrantu fudhata. Komentii babarreessame wantoota jedha shamarranii hin arginan taajjabe isinii galee. Baay'een gadde kaleessa namni mucaa kanaan jabaadhuun jenniin har hundi keenya anaa kaasee piroofaayilii mucaa kanaa godhanneera. Haa ta'u idda darbe yoo qaqqabne idda qaqqabnee fi garuu haqa mucaa kanaa baasuun maaliif harmee ishee gadi baastanii jechuun an baay'een gammade obboleessi koo musammaan haadha koo kana miidiyaarra fiduu fi an yoon fideera ta'eyyuu isinii galee eeyyama nama tokko nan barbaachisu. Harmeen kun haqa isaaniidha kan isaan dubbatan. Haqan intala koo naa barbaada. Dubbachuu hin danda'anii bar haadhi koo haadhi keessa wal fakkaatu. Sooshaal miidiyaan beekan akkaataa itti fayyadaman. Akka aadaa Oromootti akka naannoo eessaattuu naxalaa yookiin kootiin baafatamee kadhatamaa inni isinitti mee ture isin awwaalcha irratti. Biyya kanattuu akkas godhama. Maaliif maatiin fagootii dhufetuun bittinnaa'inee dheera. Utuu firri dhufee deebi'een deemin. Achirratti namni waan qabu harcaasee yookiin rabbiin kadhatee fi jajjabeessanii sagalee waaqayyootiin biraatii deemuu jechaadha. Isinii galee amma garuu har'ayyuu haasa'amaan jiru. Har'ayyuu qabbanaa dheengadda warri Joosiin laayikii godhetanii fiigaa dhuftanii naan na bira maal hin jireen. Tarii bilbila isaarratti na'ee laayikii gochuu danda'a. An akkasii utuun hin beekin al tokko nama hin beekneef laayikii godhee beeka. Yookiin immoo imoojiin ta'e itti darbatama harka keessan irraati. Kana ta'an jedhe maaliif abalutu kana godhe jechuu annan sodaadha. Maaliif ani tokkoffaa qaama seeraa mini hin qoranne cubbuudhallee haqa callisanii soba callisanii namarra kaa'uu hin barbaadu. Kan kana qoratu qaamni seeraa jira, qaamni ilaallatu jira kan isin immoo kan isin barbaadanii abaltu ajjeesese jedhu barbaadu. Kanammoo yoon du'e maaliif hin du'e kan jedhu kaawwatteetti malee abaluun na ajjeeseef yoon du'e kanaaf hin du'e garaagari anaaf akka kootti. Maaliif ijoollee qaba, maatii qaba, jiraachuun barbaadan nama tokko hojii wal dhabuun barbaadu. Dhugaadha taa'ee jennaan garuu maaliif matirayyasii natti hin daqqanii dhugaa dubbachuun dudduuban deemi. Ishee kana dhugaa. Muuxannoo sooshaal miidiyaa baay'ee hin qabu. Garuu baay'ee qabaachuu nan barbaachisu. Safuutiin hin guddadhe gatii ta'e. Gadaa maaloo cabsitanii kana cabsitan warri jettanii ani baay'een gadi keessa deemee nasi gadi baay'een ilaale beektu. Yoo cabsine na uf kalcha akka kootti. Irra nuu darbaa dhiifama nu godha. Isinii galee garuu safuun cabe kan mucaa kanaa bilbil isinii galee haqi jiru dhiira ishee kanadha. Amma haqi boonii maal dhokachaa jira? Kaameeraa fi makiinaa qorqorroof dhokachaa jira. Listen very well. Birriin tokko jiraatee jennaan mana keessa kan dhokatu waafidha. Agartanii? Haadha iyyeettii qabdi. Haadha kanarraa immoo ijoollee meeqaaf meeqa qabda sirraati.
kan bakkee taa'u kan keessa taa'u haadhi boonii gadameessi ishee hin gogne ijoollee hedduu qabdi kanarraati haasa'u. Haqi argameen beeku eeyyee haqi argameen beeku kun immoo aadaa keenya. Wayyoo akkasii ባህላችን ነው የወጀነ ወየ ኦሮሞና ቀንባሶ ይሉ ዱጋሳ አይደለም ባራ ሀቀር ገነም ቢን እንጂ ኡቱላልተኒ አነኒን ቢሻኒ ዳይዳኒ ሲናመሲሱ ዱጊ ዱዳስ እንጀሩ ጢቂት ወልሰሳበኒ ዱፈኒ ሲጅልጌን ፈቺሱ በርባዱ ሀማ ዮሚቲ ዳጋቱል ተኒ መታከኝ ረገዲ ቀቡ በርባዱ ሰልጳቲ ነው ሊምባኒ ነምኒ አስራ በኤዱበቹ ደንደ ይኩኒ በቀላሉ አልወጣም ወደ ላይ ማለት ነው ሰልጳቲ ነው ሊምባኒ ሸከነ በራ ሰልጳቲ ነምስኒ ጅልጌን ፈቱን ጅሩ ጀቾተ ከሰኒ ፈቻ ኡጉማ ሰሙ ቁልቁሉቲን በርባደኒ ሆጀቱ ታና ከን ሶዳተን ሰሙ ከሰን ከን ሆጀተን ሰሙ ከሰኒፍ ሰሙ ከሰን ጫላ ከነመጨ ቆንጆ አናን ሰሙ ኮነ ጨባ ሰሙን ከ ገደ yosin jedhe mataan namni gade yosin jedhe garaagari be sammuun gade yosin jedhe gaafa duutu duwwa gadummaa sana keessaa baata sigale sammu የህሊና ጸጸት sammu keessaniif jiraadha kaleessa mucaan kun namoota hedduu hojjetu taadhagaru namni tokko shee biran jiru mucaa shuuchaa jedhamu kanatti itti duulamaa jira maaliif itti duultu maaliif suuraan isaa olii gadi deemee maxxansama kaleessa mucaan kuni gadda ishee keessatti gammachuu ishee keessatti viidiyoo irratti waan garagaraa hundumaa irratti wal duukaa jira har'as duukaa jira mucaan kun goftaa bakka deemashi ijoollee qotuu kana dhungata faayish kama ijoollee qotuu dhufe daadii wajjin achi taa'ash najalaa badee ijoollee gaafa kan akka barbaadan naasoftan beektu. Rakkoon qabu siifaa guddatan isaan intini godhi waan hundaafuu baay'ee haasofne irraa. Dooktar Hamzaa Finii carraa kennuu barbaada. Addasii booddee chuuchaa miira keessaa baatee yaada muraasa akkatti ibsattu barbaada. Maaliif namoota gurguddaa namoota hedduun nu keessa jira. Ijoollee ol adeemtu umuriin isaanii xixinnoo ta'antu nu keessa jira. Bakkee ta'anillee maatii hiriyoottan abbaan jiramni abbootii amantaa hedduutu nu dhaggeeffata. Dhugaa hamilee namaaf safuu namaaf illee of eeggachuu waan guddaadha beektu haasofni asirraa dabarraa garuu namoota keessatti waan gadheen lakkan ganneef of eeggannootiin waan irraatii haasoftan irraatii haasa'a kanarraan kanaaf immoo qaamni nageenyaa jirtan hundumti keessan birmannaa akkasii nu gootan barbaannaa qaamni nageenyaa gaafa jennu nuun dubartoonni nu keessaa baatanii ijoollee keenya dhasinii saba keessaa baatanii jechaadha. Hamaan akka jiru gaariin hundumtuu jira gatii ta'ee fi dhugaa kan dhoksus jira dhugaa haqa namaas kan baasu hedduu jira. Hundi